hayyoonni islaamaa deebisan afaan oromootti hiiknee isiniif dhiheessina. Gaachana islaamaa. Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu karaa lafaa irni waliin barsiifannu. Dubartoota biraa namni gaafatu jira? Hello, good evening, sir. I'm Sadia Akram. I'm a first year student of Business Management Studies. My question is... Hello. Akkam oolte. An Sadia Akram jedhama. Barnoota Business Managementiitiin barattuu waggaa duraati. Akkuma haasawaa kee keessatti ibsitetti dubartoonni musliimaa dalagaawwan akka moodelingii, fiilmii dalaguu fi shubbisuu irraa fagaatuu qaban jette. Gaafiin kiyya seerri kun dhiira irratti hoo dalagaa? This was the question that I said that profession which exhibit the body like obboleettiin wanni gaafatte haasawaa kiyya keessatti akkaan ibsetti dalagaawwan qaama mul'isuu waliin wal qabatan kanneen akka shubbisuu, faashina irratti hirmaachuu, fiilma dalaguu dhiiraaf hoo dhoorkaadha jette. Fiilma dalaguu fi moodela ta'anii faashina mul'isuun qur'aanaa fi shari'aan yoo walitti bu'ute dhoorkaadha. Fakkeenyaaf dhiirri tokko uffata suufaa beeksisaa jiran beeksisa san keessatti wanni haraamtan biroo yoo hin dabalamne hayyamamaadha. Garuu beeksisa biraa kanneen akka farshoo wiskii kan bilaak doog jedhamu shaampeenii fi wantoota farshoon wal qabatan yoo beeksisu ta'e haraami hin hayyamamu. Haaluma wal fakkaatuun filimaan dalaga je'ee taatoo mushrikaa kan sanama gabbaru bakka bu'ee yoo hojjetu ta'e haraami. Warri musliimaa kanneen filima dalagan hedduun taatoo nama musliiman tahinii qabatanii shirkii dalagan. Kun haraami. Abbaa fedhe maaf hin taane. Addunyaa tanarraa aaktara cimaarraa boodaa taatanis. Taatoon inni bakka bu'ee dalagaa jiru sun jahannam isa geessaa jira. Dalagaan isaa jahannam isa naqutti jirti. Garuu filma keessatti taatoo bareedaa yoo bakka bu'e yoo nadhoo jalan fiine rakkoon qabu. Garuu wantoonni faayidaa hin qabne itti daddabalamanii ulaagaan seerri hijaabaa yoo cabe haraam itti ta'a. Saniin ala wantoonni sasalphaan kan wanni haraam itti makamne kan ulaagaan hijaabaa keessatti hin cabne qur'aanaa fi sunnaa hordofanii yoo hojjetan filmiiwwan dhaamsa islaamummaa qaban kan ilma namaa jannata geessan yoo dalagan waan gara rabbii nama geessu yoo carraaqan rakkoo takka illee qabu. Kanaafuu wanni isaan filimaan yookiin karaa moodeelingiitiin dalagan yoo shari'aadhaan walitti hin buune hayyamamaadha. Yoo san hin taane garuu haraami. Deebisaa siif kan jeettiin abdadha. Galatoom. Hayyoo obboleessaa. Assalamu alaikum. My question is now the age of combined studies. Assalamu alaikum. Amma jaarraa barataa walitti makamee baratu kan keessatti dubartootaaf barumsa fayyaa barachuun hayyamamaadha. Sababni isaa parsantii 99 kan ta'u nama haram yookaan ammoo nikaa malee walitti laaqamuu hin qabnetu wajjin barata. But as a question that is co-education permitted. Obboleessi kolleejjii keessatti barumsa fayyaa baratuun danda'amaa jee gaafate. Akkasimi dubartiin doktara ta'uu yoo barbaadde manni barnootaa dhuunfatti dubartii qofa barsiisu yoo hin jiraanne dhiiraan walitti makamanii baratuun ni hayyamamaa fi jee gaafate. Kaayyoon dhugaa yoo jiraatte shari'aan islaamaa badii guddoo hambisuuf jecha kasaaraa xiqqoo kasaaruun ni ta'a ja'a. Dubartiin takka kolleejjii fayyaa kan dhiiraan walitti makamanii baratan seentee yoo baratte seera hijaabaa eeggachuun itti ulfaata. Garuu eeggachuu ni dandeessi. Hubadhaa garuu haalaan ulfaata. Kolleejjiin fayyaa bakka jabduudha. An kolleejjii fayyaa keessaan ture. Maashaa Allah rabbii waan san keessaa na baasee jira. Dameewwan ulaagaa hijaabaa nama harkaa cabsan keessaa kolleejjiin fayyaa isarra hamaati. Achitti hijaaba eeggachuun qabsoo jabduu barbaaddi. Ammoo rabbi qofaatu rakkoo san keessaa si baasa. Saniin ala dhiiraa fi dubartoonni walitti makamanii gareedhaan hojjechuuf dirqaman. Halkaniis waliin turanii dalagan. Haalaan hamaadha. Yoo rabbi si faana jiraate inshaa Allah karaa qajeelaa irra turuu ni dandeessa. Dubartiin yoo kolleejjii fayyaa seenuu barbaadde hijaaba sii eeggachuun dirqama isiirratti ta'a. Kolleejjiin an keessatti baradhetti dubartoonni musliimaa kan hijaaba isaanii eeggatanii jiran. Hundaa miti dubartoonni tokkoo fi lama kanneen hijaaba eeggatanii jiran. Laala fakkeenyaaf dhukkubsataan nuti ilaalu yoo tokko ta'e waa'ee seenaa isaa waliin qoratuun dirqama yoo ta'e yoo intalti takka dhiiraa waliin ramadamtee waliin dalaguuf dirqamte wayita haasoitu ija sii qaqqabatuu qabdi. Saniin ala akkam jirta? Filmiin sun akkam ture? Jechaa haasawan taane haasawuun hin ta'u. Mee waliin saakila haa oofnu, waliin haa deemnu jechaa taphachuun hin barbaachisu. Yoo waahila dalagaa fi barumsaa kee waliin haasawuun dirqama ta'e ija tee qaqqabachuun haasawuu ni dandeessa. Namoonni ati itti haasoitu tarii jaalachuu dhabuu malan.
Ta'us hijaaba eeggachuun siif dirqama. Yoo dirqama firratti goote hijaaba kee eeggachuu ni dandeessa. Nama dhukkubsate kan saala faallaa wal aanuun wal qabatee Qur'aanaa fi hadiisni hayyama kannanii jiran. Maaliif? Sababni isaa ati nama dhukkubsate wal aanaa jirta. Lubbuun isaa dhukkuba kan akka damdamattuu godhaa jirta. Kanaafuu yoo barbaachisaa ta'e doktorri nama saala faallaa wal aanuu ni danda'a. Irra gaariin garuu dhiiraafis doktora dhiiraa dubartiifis doktora dubartii godhuudha. Kanaatu caala. Haa ta'u malee bakka hundatti waan kana argachuun hin danda'amu. Sababa kanaaf nuti sochii United Islamic Aid jettu jalqabne. Sochii tana keessa dalagaa haareetan Free Medical Center jettu jalqabne. Waan kana dhihootana jalqabne. Konferensiin kun eega xumurameen booda dalagaa isaa ifatti jalqaba. Imaama masjida Nabawii kan ta'e Sheekh Saalax Budeer wiirtuu teenyatan mumraha keessatti argamtu tana eebbisee nuuf bana. Inshaa Allah eega konferensiin kun xumuramee guyyaa lama booda eebbifama. Wanni wiirtuu tana adda godhu Qur'aanaa fi sunnaa bu'uura godhannee hundeessine. Kana jechuun dubartoota wal aansaaf dhufan doktora dhalaatu wal aana. Doktorri dhiira wal aansaaf dhufe yaala. Lafti irratti banuuf deemnu iskuweer meetira 200 dhiyaatti. Kutaan keessummaa itti simannus dhiiraa fi dubartiidhaaf kan addaati. Ijoolleen xixiqqoon isaan hin ballaqin bakka barbaadan dhaquu mirga qaban. Kun rakkoon qabu. Doktoroonni dubartii dhukkubsattoota dubartii qofa wal aanan. Inshaa Allah warra MBBS fi MD tahan qofa qaxarra. Warra haalaan professional tahan if keessatti qabatuudhaaf ijibbaan. Wanni hundi haalaan qophoyti. Garuu wal aansi kafaltii tokko malee bilaashatti kennama. Ogeeyyoota fayyaa haalaan ogummaa qaban dhiheessina. Inshaa Allah. When I started the center, I'm a medical doctor. An doktora fayyaati. Wiirtuu fayyaa amma qopheessaa jiru tanatti tajaajilli wal aansaa akkaan bareedu kan tajaajila fayyaa hospitaala biroo caalu akka kennamu taasifna. An dalagaa tiyyatan doktorummaa dhiisee keessaa bahe abbaa fi obboleessi kiyya maashaa Allah ogeeyyii fayyaati. Isaan wiirtuu mataa isaanii qaban. Gaariidha. Isaan achitti maallaqa nama kafalchiisan. Nuti garuu wiirtuu fayyaa tan tola nama tajaajiltu banne. Koottaa irraa fayyadamaa. Asitti wal aansa akkaan gaarii ta'e kan kiliinikoota ala jiran caalu qopheessuudhaaf karoora qabna. Mana qilleensa bareedaa if keessaa qabu. Kutaa haalaan gaarii keessummaa itti siman. Bakka qulqulluu addaa qopheessine. Tolaan isin wal aanna. Namoota maallaqa hin qabne. Bilaash kafaltii takka malee wal aanna. Muslimaa fi namni musliman tahiinis dhufee tajaajila walabaa kan argachuu danda'a. Bakka keessummaa itti simannu barruu fi gaazexaa bebbeekamoon keenya kitaabban islaamaa keenya chaanaloota islaamaa akka daawwatan goona. Akkuma beekamu namoonni manneen haakimaa wayita dhaqan doktora qunnamuun dura bakka ta'anitti barruulee asoosamaa fi seenaa namaafaa dubbisan. Nu bira garuu akkasii miti. Kitaabban amantiitiin wal isaan barsiifna. Dhukkuba isaan qaberraa wal aanamuudhaan cinatti inshaa Allah iimaana isaaniitis wal aanneeti deebi'an. Eenyu fayyisaan? Allah isaatu fayyisa. Abbaan fayyaa isa. Kanaafuu wanni nuti itti amannu yoo barumsa fayyaa baratuu barbaadde manni barnootaa saala adda fooyee barsiisu yoo hin jiraanne kanuma jirutti makamtee baratuu mirga qabda. Garuu ulaagaa hijaabaa kabajuun sirratti dirqama ta'a. Ati yoo doktora taate if duraaf seeronni hijaabaa akka kabajamaniif qooda kee ni baata. Dubartiin muslimaa takka doktora taatee yoo hawaasa keessatti mul'atte dubartoonni muslimaa kan birootis isii hordofanii doktora waan tahaniif lakkoofsi doktoroota muslimaa heddummaatee haala jiru salphisa. Deebisaasiif kana jeetiin abdadha. Jazaakallah. Amma gaafii lama qofa hayyamna. Gaafii tokko maayikii kanarraa tokko ammoo kanarraa fuuna. Dr. Zaakiris gaafilee sanniin deebisuudhaaf daqiiqaa 5 qofa qaba. Hayya obboleessa. Assalamu alaikum. I am rewarded. My name is Assalamu alaikum. Annama gara Islaamummaa deebi'e. Maqaan kiyya Abdullah Sheekh jedhama. Sandura maqaa Sheeshar Kumaandar jedhamuun hin beekamu. Iddoo Paanveel jedhamurraa hin dhufe. Gaafii takkaan qaba. Sunis waa'ee Allahu Akbariiti. Quraana wayitaan dubbisu jannanni akka jiruun bare. An qajeela jannata seenuun barbaade. San argachuuf ammoo Quraanaa fi Sunnaa akkaan hordofuu qabuun hin beeka. Wayitaan Quraanaa fi hadiisa dubbisu guutumaan guututti Sunnaa hordofuu akkaan qabuun bare. Haa ta'u malee Sunnaanin hordofu jiru tun sababaa haadha tiyyaatiif na cinqutti jirti. Haati tiyya akkaan areeda ofirraa ciru, koofiyaa ofirraa baasuu fi Sunnaa hunda akkaan ifirraa dhiisuu barbaaddi. Akkaan hordofa amantii Hinduu ta'uu barbaaddi. Akka jaraatti akkaan waan biroo gabbaruu feeti. Rabbii kee qalbii keetiin gabbaruu qabda malee salaataanii miti naan jetti. Hordoftoonni Hinduutiis sababumaan amma dubbadhe kanaaf na rakkutti jiran.
an waan isaan naan ja'aa jiran kana godhuun qaba moo mana san gadhiisee bakka biraa jiraachuun qaba? MashaAllah. Brother asked a very good question. Allah gave him. ما شاء الله وبليسي غافي بريد دقافته ربين هدايا إساف خنية مسلمة هجرة قرآنا في سنة هردفون جنة كيسان قوبة هجرة حديث دبسي سنة هردفو جلقبه كوفيا قبه رفنس سا اتنا قوغيجرة أريداس نقبه قرو هاتسا أريد في الراج ريجتين كوفياس في الراباس جتين مالين قدو قبه جي غافته آيان قرآنا أما در إبسي خان سورة لقمان سورة صدو من تقفى آيا كد أفري رجرو أكنا جاء هذا أباتي تولا أولو المناماتي فتام نيجر لافنا رتتهين هاتسا إسابات تيجرت اتيان سون آيان جرو خان سورة لقمان سورة صدو من تقفى آيان كد شنفا كنا جاء يو هذا أبان خيسي دركن ست دولاني وان بيكم سئتين أبنين yoo waanatti qixxeessutti si dirqan dubbii isaaniin dhagahin haala addunyaa biroo nagayaan wajji jiraadhu. Dhaamsi wal fakkaataan suuraa Ankabuut suuraa 29 aaya 8 irratti akkana jedha. Ilma namaatiif haadhaa abbaatti tola ooluu dhaamne ammoo waan beekumsa ittiin qabneen akkanatti qindeessitee waan biraa gabbartu yoo si cinqan isaan hin dhagahin jedha. Wanni Qur'aanaa fi hadiisa irraa hubanne jabaan haadhaa abbaa kabajuudha. isaan kabajuu qabda isaaniif ajajamuu qabda garuu waan rabbii fi ergamaa isaatiin walitti si buusu yoo sitti himan yeroo tana isaan diduu mirga qabda tana isaan irraan fudhattu tahullee isaan jaalachuu itti fufuu qabda yoo isiin areeda firraa haadii siin jette ummaaticha ergamaan rabbii jaalatamaan akka hadiisa saxiiha mujallada 7ffaa kitaaba uffataa hadiisa 780 irratti ibsametti waan awaamman dalaganiin faallaa dalagaa afkarroo haadaati areeda keessan guddisaa ja'an an ergamaa rabbiitiin hordofutti jira ergamaan kun jannanni miila haadhatee isanii jala jira ja'an jabeessee akkaan si qabunaaf dhaame yoon areeda firraa cire tarii jannanni miila kee jala jiru sanna jalaa deema ummaa siin jaaladha ummaa an siin yaada ummaa an siin kabaja ergamaan kun namniniin haalaan kunuunsuu qabu haadhateetii naan jedhe isitti aaneetis haadhateeti isitti aaneetis haadhateetii jedhe kanaafuu yoon isa hordofuu dhiise tarii isillee kabajuu dhiisuun mala ummaa hanga ati nama gara jannataa na geessu sanirraa na hin fageessinetti sin jaaladha sin kabaja siifin ajajama kaniin an hordofu kun ergamaa rabbiiti je'iin kanaafuu akka ati haasoo irratti hundoytee jiruun teessiif qajeelti islaamummaa qeebaluu keetiin dura ati yoo nama haadha isaatti jallate taate wayita haati ta'e kaanateeraa cuquliisa uffadhu siin jette ummaa an bifa cuquliisa hin jaaladhu jechuun mormita garuu akkuma islaamummaatti seenteen ummaa siif je'ee an bifa cuquliisanin uffadha jettaan gaafas haati ta'e ilmi kiyya maal ta'e jetteef gaafatti muslima ta'uun dura na didaa ture akkuma muslima ta'een garuu naaf ajajamee jetti islaamummaa qeebaluu keetiin dura wantoota haadhatee didaa turte cufa akkuma islaamummaa qeebalteen wantoota sanniin dalagi waan rabbii fi ergamaa isaatiin walitti hin buune hordofi waa hunda jijjiiruu qabda hanga amma dura isii jaalattu caalaa isii jaaladhu haalaan kabaji fakkeenyaaf mana sagada amantaas dhaquu dandeessi iddoon sun iddoo shirkiiti bakka hamtuudha garuu akkuma mana sanii gabbaateen fuutee mana sii geessuun dirqama keeti sababniinis isiin jaalatta isiin kabajja osoo isiin muslimallee ta'uu baattee jannanni faana haadhateetii jala jira haati ta'e tarii jannata seenuu dhabuu malti ta'us jannanni miila haadhateetii jala waan jiruuf hanga isiin rabbii fi ergamaa isaatti kafar isiin hin je'initti isii jaaladhu isii kabaji isiif ajajami jireenya kee keessatti jijjiiramni jiraachuu qaba yeroo san isiin si kabajji amantii teetiis siif qeebalti dubbii nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qeebaluudhaan jiraachuu jalqabdi deebisaa siif kanna je'eetti nabdadha wa aakhiru dacwaana an alhamdulillaahi rabbil caalamiin garuu rakkoo takkaatu jira islaamummaa qeebaluu kiyya amantee fudhattee jirti eega rabbii kiyya fudhatteen booda ana duubaan waan rasuulli sallallahu alaihi wasallam siif kanne hordofuu hin qabdu jettee na rakkisaa jirti waan islaamummaan ajaju hundarraa na dhoorkuu feeti ammaal godhuun qabaa mana gadi dhiisuun qabamoo haadha tiyyarraa fagaatuun qabamoo sababni isaa akkuma ati nutti himte jannanni miila haadhaa jala jira In the feet of mother there is a jannat. Sa'aan qabnu nu jalaa dhumutti jirti. Gara laafinaan isii jaaladhu. Qur'aanni suuraa Annisaa suuraa 4ffaa aayaa 59ffaa irratti atiicu Allaha wa atiicu Rasuul Rabbiif ajajamaa Rasuulaaf ajajamaa ja'a. Akkana je'ee itti himi. Qur'aanni waan ergamaa hordofaa je'ee na ajajeef isaan hordofutti jira.
waan namni natti himee fi miti. Akkumaan qur'aana hordofutti hadiisa illee hordofuun qaba je'iin haadhatee jaaladhu isee kabaji yoo manaa si ariite bahii bakka biraa jiraadhu tahullee jaalala iseef qabdu itti fufi. Galatoome. Jazakallah khair, brother. Jazaakallah khayra obboleessa. Hirmaattota keenya obsaan irra deddeebiin garana dhufanii yeroo dheeraaf as nu faana turan hunda ni galatoomfanna. Inshaa Allah sagantaa guyyaa boruu fi guyyoota itti aanan jiran irratti akka isin arginu abdii qabna.